Egaa akkuma gidduu kana simbeeksaa jirru obboleessinitu jaallannu tiktookii jaallatamaan boonaan fakkii sagalee caaluu nu jalaa dhukkufatee akka jiru gidduu kana beeksaa tureerra. Gaafa sirna awwaalcha artistaa Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti rukutame hatattamaan lubbuu baraaruudhaaf jecha hospitaala Ambootti sarjarii yookaan baqaqsanii yaaluu hojjetameen ture. Garuu rasaasni sun iddoo riskii qabu waan jiruuf otoo rasaasni sun hin bahin deebisee hodhame. Kanaaf akkuma jedhamaa jiru gidduu kana gargaarsa walitti qabaa jirra. Akkaawuntii isaa jalatti nan barreessa. Akkaawuntii baankii daldalaatii fi akkasumas immoo hojii gamtaa Oromiyaa irratti waan fedha keessanii waan dandeessan gargaaruun isinii jedha. Yaalli kun yaala ulfaata waan ta'eef yaala boodallee kunuunsa baay'eetu barbaachisa. Kanaaf adaraa keessan amma dandeenyu gargaarru ulfaadhaa galatooma. Kaasan kun hunduu aartiiti qaama aartiiti. Maaliin madaalamaa jiraadha? Dandeettinii biyya sanitti artistii gizee jennu artii kanarratti maaliin madaalleen itti kennamu dandeettii amoo tifoozoo dhamoo fakkeessuu dhamoo gatii dhabeedha madaala isaa wallaalleedha maaliif madaala dhabeedha artiin maaliif kabajare vaaliyuun ittiin aartiin ittiin akkamitti akka itti ilaalamu maaliif wallaalameedha sanatu amma sa'aad artistii cimaa tokko akka artistii cimaa ta'e tokkotti ummata oromootiif sagalee isaa bareedaa kana aartii bareedaa hojjete kana gadi baasee akka hojjetuuf ummata biratti akka ba'eetos weellisuuf opportunity carraa maa kennamuu fi dideedha. Maalirraa ka'ameeti? Maaliin madaalameeti? Fakkeenya obboleessa kiyya kana haa taasisu malee an akkasa artistoota hedduu jira jechuufan jedhe. Waan akkanaa irratti maayinni kan sakaallaa uume? Aartiin qaama kamiin madaalamaa jira biyya sanitti sa'aatii karaan? Artistii cimaa kan jedhamu akkamitti madaalamaa jira? Tifozo animo gareed animo fakkeessuud animo haala kamiin anna dhibe kanatu gaaffii natti uumedha mee kana warri isinii gale naa ibsa anaa naa galuu dide miidiyaa an beekamuun niitoorkii adda addaa uumaniito yuutuubii adda addaa hojjetanii hojii ofii beeksisuun inni kan biraati mata duree biraati. Ani isan kaasne isa including goone ittiin daballe. Adda fo'a gizee naa ibsitan adda naa fo'a. Galatoma itti fufa. Elsan illee azala irti Elsan itiyoo dhafan deebisa ani jira nan hojjedha aartii anama biyya keessan jiru oon beektu ta'e siin ibsa biyya ormaan jira biyyan jiru kanatti immoo aartiirraa fagaanne ani afaan oromoo faranjiin barsiisaa jira baandii guutuun qaba biyya kanatti hojjechaan jira socho'aan jira kanan hojjedhu immoo ummata addunyaa kanarra jiran adii dabalatee biyya kana biyyi kun biyya sabab-sablammii addunyaa kanarra jirutu biyya kana jira waan ta'eef namoota karaa kan ol tajjechaa jiranii aartiirraa fagaannee hojii haaraas barreen gaddaa gadhiiseera yeroo ani immoo deddeebi'ee aartii hojjechuudhaaf biyya bakkee kana keessatti viidiyoo adda addaa akka salphaatti istiidiyoon itti qindeessitee gadhiistu jirtu garuu waltajjiirran jira biyya kana keessatti biyya keessa oromoo kan ol argee hojjechuus waan baay'ee galatoomii waan nagaafatteef thank you. Yeah, mule ifam kan ko by the way marannaa ture yeroo sanatti by the way dhugaa dubbachuudhaaf I'm sorry maalif sadarkaa kanatti na hordofte akkanaan hin jennee malee even mana jireenyaa kee burraayyuu akka ta'e iyyaafadhee hamma sadarkaa sanatti hamma mana kee bira dhufee si gaafachuu biratti hamma sanattiin yaadee ture of course yeroo sanatti jechuudha maal taate mucaan kun kan jedhuuni jechuudha lammaffaa moo maalidha artistii yeroo taatu ati asseetiidha asseetii jechuun qabeenya ati aartii sanatti calaqqisiis hawaasa aartii keetti calaqqiste sanaati ati kan kee miti okay ati already qabeenya taate jechuudha
Maaliif artistoonni qabeenyi keenya uummata keenyadha qabeenyi keenya hawaasa keenyadha nuti waa tokko hin qabnu jedhanii kan isaan dubbatanii baay'ee jecha qofa miti. Qabatamaatiin kan ilaalamus madaalamus qabu ati already assetidha. Hawaasa keetiif hawaasa ati hojii artii fiddeetti dhufte sanaa fi lammuu qabeenyadha kan kee miti jechuudha. Yeroo barbaadde itti seentee yeroo jibbite kan keessaa baatu miti. Okay, amma already expose of gooteetta hojii akka dandeessu agarsiisteetta dinqifattoota horatteetta kana booddee maaltu jira jechuudha itti gaafatamummaatu jira jechuudha itti gaafatamummaa aadaa keenya haa guddisnu duudhaa keenya haa guddisnu artii keenya haa guddisnu afaan keenya haa guddisnu kaampeenii maqaa kanaan gaggeeffamu keessatti atis itti gaafatamummaa qabda jechuudha kana booddee duubatti jechuun hin jiru jechuudha yeroo sitti qorree uffattee yeroo sitti kan ofirraa baastu hin ta'u jechuudha. Okay, akkanaan madaalama waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa akkasii lakaasaa turre ammas exposurein dhufuu qabu ammas kan hin jedhu actively artistoonni kun miidiyichi kan isaanii amma yeroon jijjiirameera. Okay, amma yeroon akka isa yeroo duraanii miti akka isa yeroo durii sanaa miti amma yeroon jijjiiramee maal ta'eera jechuudha. Kiisii keenyatti miidiyaa kiisii keenyatti baannee deemna miidiyaa harka keenyatti baannee deemna. Okay, yoo ati of expose of hin gootu taate yoo ati actively jira kuno muleen asin jira kana hojjechaa jira jettee hanga asin baanetti we don't know maal keessa akka jirtu beekuun rakkisaadha maaliif sitti fakkaata yeroon baay'ee jijjiirameera yeroon siin jedhu sila isii tuquudhaaf yaaleera. Fakkeenyaaf namoonni amantaa isaanii jijjiiranii muuziqaarraa kallattiidhaan jedhu of course innis muuziqaadha garuu muuziqaa isa biyya lafaarraa isa kana hafuuraatti kan jijjiiraman jiru. Fakkeenyaaf jechuudha. Yeroo kanatti ati waa'ee artii muuziqaa isa kan biyya lafaatti invite isaan gochuu hin dandeessu waan ta'eef. Jechuudha. Kanaan wal qabatee inni adda durummaadhaanii artistichi mataansaa of awwaaluu hin qabu. Okay, tokko maaliif sitti fakkaate already expose of gootaniittu ka hojjechuu akka dandeessan nutti agarsiistaniittu. Hojii keessan itti fufuu maaltu sin rakkise waan jedhu sana qofaadha kan barbaadamu yeroo kanatti immoo dirqama miidiyaan si barbaachuu qofatu hin ta'in atis kunoo amma fakkeenyaaf ati kunoo tiktookiidhaan dhufteetta amma muleen maal hojjechaa akka jirtu maal keessa akka jirtu salphaatti hubadheera. Ituu gama tiktookii kanaan hin baane ta'e muluun eessa akka jirtu illee hubachuu hin danda'u ture jechuudha. Akkuma kana artistoonni warri kaan illee expose of gochuu qabu. Rakkoo keessa jiru yoo ta'e waan on other way akkuma sila sitti miidiyaa adda addaatu jira bahanii kana keessa jiraati gargaarsa barbaadu yoo ta'e gargaarsa gaafachuudha. Waltajjii barbaadu yoo ta'e waltajjii gaafachuudha. Ifadha yeroon akka yeroo durii miti jechuudha. Kanaaf jalqaba artistichi mataansaa akka qaamni inni kan biraa waa tokko isaa hojjetu qofa otoo hin taane ofuma isaatiiyyuu jiraachuma isaayyuu agarsiisuu qaba hojii isaatiin activity isaatiin waan jedhu si kaasuudhaaf. Thank you. Galatoom. Ayyee. Ulfaadha. Yaada bilchaa.